Akkam jirtan daawwattoota keenya FIB irraa yeroo oduu rageenya jirra. Oduu yeroo kanaa kan isinitti himu Daani'el Tasfaayitii aga xumuraatti nu waliin tura. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu magaalaa Adaamaatti paarkii Gadaa daawwatee jira. Paarkiin Gadaa ijaarsi isaa bara 2014 kan eegale yoo ta'u, paarkiin kun sadarkaa magaalaa Adaamaatti adda kan ta'ee fi tajaajiloota adda addaaf kan oolanidha. Bakki kun kana dura tajaajila kamiifuu kan oolee hin beeknee fi yeroo ganni dhufu sodaa balaa lolaatiif hawaasaaf yaaddoo kan ta'ee ture. Adaamaan gaaraan marfamtee kan argamtu ta'uu isheetiin bakkeewwan bashannanaa akkasii muuxannoo ta'uun kan babal'atu ta'a jedhan itti aanaa hojii geggeessaan mana qopheessaa magaalaa Adaamaa obbo Kookab Akliluun. Paarkii kana keessatti namoota 30 oliif carraan hojii uumamuusaas himanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun jilli kun sochii kilaastera lafa waajjiraa lafaa bulchiinsa magaalaa Adaamaas daawwatee jira. Akkasumas jilichi magaalichatti mana barumsaa bu'uura boruu gaara Naga'oo daawwateera. Mana barumsichaatti barattoonni 106 barachaa kan jiran yoo ta'u, fayyadamoo nyaata barattootaa ta'uunis ibsamee jira. Lammiilee godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Agamsaatti sababa rakkoo nageenyaaf buqqaan rakkoo hamaa keessa jiraachuu Deutsche Wellen gabaasee jira. Girmaa Guddisaa bal'ina isaa qaba. Godina Horroo Guduruutti kan argamtu magaalaan Agamsaa haala rakkisaa keessa jiraachuu dhagahamaa jira. Magaalaan Agamsaa godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu keessatti kan argamtudha. Yeroo ammaa kana keessatti magaalaa Agamsaa irraa nageenyi irraa fagaatee jira. Nageenyi magaalaa kana irraa erga fagaatee waggoonni 3 lakkaa'amuuf jiru. Magaalattii keessatti humni ibsaa erga addaan citee bubbulee jira. Geejjibni uummataas hin jiru jechuun Deutsche Wellen jiraattota naannoo sanii wabeeffatee gabaasee jira. Ogeeyyiin fayyaa wayita dubbatanitti ammoo tajaajilli yaala fayyaa ga'aa ta'e hin jiru. Sababa kanaan ammoo daa'immanii fi haadholiin du'aaf saaxilamaa jiru jechuun himanii jiru. Uummanni sababa rakkoo nageenyaatiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa godaanuun magaalaa Agamsaatti da'eeffatanii deeggarsa namoomaa argachaa kan jirre simamee jira. Ogeeyyiin fayyaa magaalaa Agamsaa nageenya isaaniitiif jecha maqaa isaanii eeruu irraa kan of qusatan raadiyoo Deutsche Welletti yeroo himan, uummanni ammas buqqaa jira, jiraattonni sadarkaa jireenya roorroo keessummeessuutti gahanii jiru jechuun himanii jiru. Ammatti magaalaan Agamsaa rakkoo cimaa keessummeessaa jirti. Uummanni bakka garaagaraa irraa sababa rakkoo nageenyaatiin baqachuun magaalaa Agamsaatti seenaa jiru. Uummanni buqqa'e kun ammoo magaalaa kanaaf humnaan olitti ta'ee jira. Namoonni hedduun waan sooratu dhabee qoramaa jira jechuunis kan himamu. Buqqaatiin uummataa kun dabalataan jireenya hawaasummaa irratti qormaata guddaa ta'ee jira. Gandoota naannoo magaalaa Agamsaa keessatti du'aatii namaa guyyaa guyyaan dhagaa jira jechuun ogeeyyiin fayyaa kunneen kan dubbatan. Haalli kun irra jireessaan qonnaan bultoota irratti hammaatee jira. Dabalataanis deeggarsi uummataaf taasifamaa hin jiru jechuun kan himan, aangawoonni naannichaas rakkoo kanaaf xiyyeeffannaa waan kennaa jiran nutti hin fakkaatu jechuun kan dubbatan. Haalli jiruu hammaachuurraa kan ka'e nageenyi waan hin jirreef uummanni oomisha isaa dhagaadhaan daakee fayyadamaa jira. Haalli nageenyaa uummataaf yaaddoo guddaa ta'ee jira. Qaamni dhimmi isaa ilaallatuuf gaaffii rakkoo uummata kana wayitaatti himnutti nu eeggadhaa, deeggarsa isiniif ni taasifna jechuu malee wanti qabatamaan godhame hin jiru jechuun kan dubbatan. Ogeessi fayyaa tokko nageenya isaatiif jecha maqaa himuu hin barbaanne wayita raadiyoo Deutsche Welletti himu, sababa hanqina yaala fayyaatiin dubartoonni ulfaa qaban wayita du'an argeen jira. Akka ogeessa fayyaa tokkotti deeggarsa taasifamuu qabu ta'uu dhabuu isaatiin gadda guddaatu natti dhaga'ama jechuun miira isaa ibsee jira. Daandiin kiraamuu fi shaambuu geessuu hin jiru. Daa'immanis sababa hanqina oksijiiniitiin du'aaf saaxilamaa jiru. Uummanni baay'een gara kiiloomeetira 100 ol miilaan magaalaa shaambuutti seenaa jiraachuu simamee jira. Dhiyoo kana ganda baadiyyaa keessatti kan argamtu mandara Miiger keessatti haleellaan raawwatameen uummanni hedduun miilaan gara shaampuutti godaananii jiru. Jiraattonni aanaa kiraamuu, Horroo Guddinaa fi kanneen biroo dabalatee uummanni erga godaanuu eegalanii waggoonni 3 guutuuf jira. Mootummaan qe'ee isaan ittiin deebisne yookaan ammoo deeggarsa hin taasisne jechuun kan himame. Uummanni aanaa Jaardagaa Jaarteerraa buqqaa'uun magaalaa Shaambuurraa wayita dubbatanitti nuti nagaa barbaanna, nagaa dharraanee jirra, namni nagaa hin barbaanne hin jiru, qe'ee keenyatti deebi'uu barbaanna jechuun himanii jiru. Uffanni halkanii nyaannis nu kennamaa jira garuu gahaa miti jechuun kan dubbatan. Sababa rakkoo nageenyaatiin uummata 61,000 ol kan ta'aniif deeggarsa namoomaa taasisee jiraachuu itti gaafatamaan buusaa gonoof Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir himanii jiru jechuun raadiyoon Deutsche Welle gabaasee jira. Rakkoo lixa Oromiyaa keessa jiru furmaata waarawaa fiduu fi opereeshiniin hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Kaffiyaaloo Tafarraa raadiyoo Deutsche Welletti himanii jiru.
Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti namooti rakkoo nageenyaan qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqa'anii fi deeggarsi midhaan nyaataa taasifamee jira. Godinaalee lixa Oromiyaa adda addaarraa kanneen buqqa'an namoonni 15,000 ol ta'an immoo magaalaa Naqamtee qubatanii jiraachuun isaanis ibsamee jira. Taganyee Daaqaa dabalata qaba. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa rakkoon nageenyaa jiraachuun isaa ni beekama. Humni fiinxaleeyyii naannoo Amaaraa faannoo jechuun of waamu dachee Oromiyaa keessa seenuun uummata godinaalee lixa Oromiyaa keessattuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi aanaalee Bahaa Wallaggaa keessa hawaasa qotatee nyaachuun jiruuf jireenya isaa geggeeffatu qe'eerraa buqqisuudhaan mana malee fi bakka qubannaa malee hambisee jira. Hawaasni kunis lubbuu isaa qofa baraarrachuudhaaf jecha waan horatee fi qabeenya isaa hunda bakkeetti dhiisuudhaan gara magaalaatti baqachaa jira. Hawaasni qaleessaa irraa hafee gurguruudhaan jiruu fi jireenya isaa geggeeffachaa jiru gara magaalaatti gaafa dhufu waan hundumtuu haaraatti ta'uun rakkoodhaaf saaxilamee jira. Keessattuu maanguddoonnii fi dubartoonni ulfaa akkasumas daa'imman kanneen rakkoo kanaaf saaxilamoo ta'an keessaa dadurummaadhaan eeruun ni danda'ama. Akka gabaasa bulchiisaa magaalaa Naqamtee irraa nu qaqqabetti yoo ta'e hawaasni qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqee magaalicha keessa jiru 15,000 ol ta'uudha kan himamu. Garuu hawaasni qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqee yeroo ammaa kana magaalaa Naqamtee keessa jiru kana olis ta'uu mala. Sababiin isaa hawaasni bakkeewwan adda addaarraa buqqee dhufe kun firaa fi bakkeewwan nama itti siqu argatee bakkeewwan adda addaa qubatee akka jiruudha himamaa kan jiru. Namoonni kanneen balaa uumamaas osoo hin taane balaa nam-tolcheedhaan qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'uudhaan daandii irratti kufe ijoollee isaa dur barsiifachaa ture dhiisee yeroo ammaa kana harka namaa eeguu irratti kufee jira. Kanaafis qaamoleen hawaasaa adda addaa deeggarsa taasisaa jiru. Dhaabbanni miti mootummaa SOS qe'ee daa'immanii Naqamtee jedhamu waajjira buusaa gonfaa bulchiisa magaalaa Naqamtee waliin ta'uun abbootii warraa 400 olii fi midhaan nyaataa adda addaa deeggarsa taasisee jira. Namoonni deeggarsa kana argatanis deeggarsa argatanitti hedduu akka gammadanidha kan isaan dubbatanii. Rakkoo jeequmsiin waan nageenyi biyya irra jiraanneef kanaaf buqqeen waan dhufeef ammoo rakkachaa waan jiruuf ammoo deeggarsa argachaa jira waan ta'eef baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Elsaabeet Barriiwwan jedhama. Iddeen irraa buqqee dhufe aanaa Kiiramu ganda Lalistuu Somboo. Sababuma rakkoo nageenyaa fi buqqaanii addana jiran. Qindeessaa dhaabbata SOS qe'ee daa'immanii Naqamtee kan ta'an obbo Tashoomaa Garbii rakkoo nam-tolcheen rakkoo hamaadhaaf isaan saaxilee jira jechuudhaanidha kan isaan dubbatanii. Rakkoo nam-tolcheetiin hawaasni keenyi saaxilamummaa hamaatti isa mudatee jira. Kanuma giddugaleessa gochuudhaan guyyaa har'aa boqqolloo kuntaala 115 maatii 401 qoodamu asitti isinii dhiyeessineerra. Egaa kun jalqabadha. Nuyis akka dhaloota gidduu keessan jirutti qaama dhimmi isaa ilaalu hundumaatti dhimma kana dhiyeessuudhaan kana caalaa irratti hin hojjenna. Ishee argattan walii yaaduudhaan wal mararsiisachuudhaan walii qoodaa isiniin jenna. Itti gaafatamaan waajjira buusaa gonfaa bulchiisa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Misgaanuu Waggaariiti rakkoo nageenyaa godinichaa fi magaalota godinaalee aanichaa keessatti mudatanii hawaasni 15,000 ol bakkeewwan adda addaa qubatanii akka isaan jiranidha kan isaan dubbatanii. Balaa nam-tolcheetiin rakkoo nam-tolcheetiin uummanni keenya iddoo garaagaraarraa godina garaagaraarraa rakkoo nageenyaatiin buqqa'ee magaalaa keenya keessa uummata hedduutu magaalaa kana keessa jira. Maatii isaanii wajjin yeroo laallu gara 15,000 ol kan ta'an magaalaa keenya keessa naannoo Benishaangul Gumuz, Kamaashii, Yaasoo, Soogee, godina Wallaggaa Bahaa, Giddaa Ayyaanaa, Haroo Limmuu, Saasiggaa, Guutoo Giddaa iddoo garaagaraatii namoonni rakkoo nageenyaatiin buqqa'anii magaalaa kana keessa namootatti maxxananii jiraatan hedduutu jira. Sadarkaa ammaatti garuu namoota rakkoo addaa qaban umuriin isaanii 60 ol ta'e namoota hojiidhuma humnaa garaagaraallee hojjechuun isaan rakkisu. Dubartoota ulfaa, dubartoota hoosisan yookiin harkatti ijoollee baatanii deeman kan waa hojjechuudhaaf illee isaan rakkisu. Qaama miidhamtoota karaa jedhuun dhaabbata qe'ee daa'immanii SOS Naqamteen waanuma harkaa qaban gara fuulduraatti deeggarsi jiru akkamittiin NGO warra kaanis isaaniinis dabalannee qaama mootummaas dabalannee itti deemnaa kan jedhu akka jirutti ta'e sadarkaa ammaatti garuu waanuma of harkaa qaban deeggaruudhaaf midhaan boqqolloo kuntaala 115 bitanii asitti nuu dhiyeessanii jiru. Itti aanaa kantiibaa bulchiisa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Tasfaayee Gosoomsaas gama isaaniitiin uummanni keenya kaleessa qe'eesaatti oomishatee jiraatu yeroo ammaa kana rakkoof saaxilamee daandii irratti kufee jiraachuudha kan isaan mirkaneessanii. Rakkoo nam-tolcheetiin uummanni Oromoo kaleessa maasaa isaa irratti qe'ee isaa irratti qotii isaa irratti oomishee hojii adda addaa hojjetaa jiru.
jiruuf jireenya isaaf jijjiiraa jiru rakkoo namtolcheetiin keessaa irraa buqqa'ee rakkoo hamaatiif saaxilamee jira. Uummanni kumaatamaan lakkaa'amu waan nyaatee bulu dhabee baadiyyaa kaleessa oomishaturraa gara magaalaa adda addaatti godaanee ijoollee isaa kana rakkoo hamaa keessa akka jiru. Isa kana yommuu arginu gadda guddaatu akka mootummaatti nutti dhaga'ama. Rakkoon gadda keenyaa kun immoo kaleessas hin turre borus hin turuu hin jijjiirama. Kana gochuudhaaf immoo amma gaafa lubbuun namootaa kun akka jiraatuuf mootummaanis akka mootummaatti hawaasa tola ooltummaas akka tola ooltummaatti dhaabbilee miti mootummaa garaagaraas deeggarsa adda addaa godhanii nu deeggaraadha jiru. Kanaaf yoo waaqayyo nu gargaaree rakkoon nageenyaa kunis bakkatti deebi'ee mootummaanis karaa cimee hojjetee rakkoon nageenyaa hiikamee siiskee keessatti deebitanii hojii misooma keessanitti hin deebitu. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa bulchiisa magaalaa Naqamteeti. Naannoo Oromiyaatti baatilee sadan darban keessa namoonni 131 dhukkuba busaan qabamuu fi lubbuun namoota 37 oliis darbuusaa biiroon fayyaa Oromiyaadha ibsee jira. Udiimuusaa dabalata qaba. Biiroon fayyaa Oromiyaadhaa godinaalee aanaalee fi magaalota naannoo Oromiyaa keessatti weerarri dhibee busaadhaa babal'achaa jiraachuu beeksiseeti jira. Akka itti aanaan itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaa Abarraa Botoreedhaa Afgaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaatti wajjin taa'ee seenimee turetti yoo ta'e dhibeen busaadhaa duraan naannoo Oromiyaa keessatti haalaan gadi bu'ee turus ammajjii bara 2014 irraa eegalee weerarri dhukkuba busaadhaa naannicha keessatti haalaan babal'achaa jiraachuu himeeti jira. Lama keessatti aanaalee 168 ta'an keessatti bifa weeraraatiin dhibeen busaa kun ka'ee jira. Ji'oota sadeen darban kana keessatti akka waliigalaatti gaafa laallu namoota 600 fi 26 naannoo san ta'aniif qorannoo dhibee busaa namoota mallattoon dhibee busaa irratti argameef qorannoo gaggeessinee jirra. Isaan kana keessaa nama 100 fi 31 fi 511 ta'u parsantaan naannoo parsantii 21 jechuun danda'ama dhibee busaan kun keessatti argamee jira. Kanaaf akka waliigalaatti gaafa laallu amma kurmaana tokkoffaa bara darbeetinis wal qabsiisnee gaafa laallu kurmaana tokkoffaa bara darbee namoonni dhibee busaatiin ji'a wal fakkaataa keessatti qabaman 45 hin caalan jechuudha. Amma garuu nama 100 fi 31 fi 511 jechuun baay'ee raadikaalii haalli itti dabalee jira jechuudha. Ifdagannaan gama hawaasaa mootummaa fi damee fayyaatiin ture akkasumas ammoo rakkoon nageenya naannoo Oromiyaa keessa turee fi sababni biroo tatamsa'ina dhukkuba busaa kanaaf naannichatti sababa ta'uu itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Abarraa Botoreedhaa dabalataan ibseeti jira. Naannoo Mataaraa kanaan qabatee akka naannoo keenyatti akka biyyaatti immoo iddoo biraatti jira. Moskiitoon kanaan dura kan bookee busaa baattee namoota sineentee dhibee san daddabarsitu kanaan dura beekamurraa haaraan kan uumamte jechuudha. Anoofalas Steefaansii kan jedhamtu jechuudha. Isheen tun ispeeshiin tun kanaan dura biyya keenya keessattis naannoo keenya keessattis hin beekamtu. Bookeewwan busaa kaan irraa mala addaa qabdi. Tokkoffaa guyyaa nama ciniinuu hin dandeessi. Lammaffaa immoo keemikaalota farra bookee busaatiif dandamachuu dandeessi jechuudha. Kanaaf amma naannoo Riftuvaalee kan amma Bahaa Shawaa magaala Baatuu asiin qabatee gara Shaashamannee kana bal'inaan beekamu bookeen busaa jira jechuudha. Qorannoo ahaarii yookaan immoo dhaabbanni qorannoo akka biyyaatti qabnu qorannoo gaggeessan moskiitoon tun naannoo sanitti argamuu ishii mirkaneessee jira. Kanaaf babal'isuudhaanis gahee olaanaa hin taphatti jedhamee yaadama jechuudha. Keemikaalli farra bookee busaatis kanaan dura bookeen busaa mana keessatti biifamee dhibeen busaa sun yookaan bookeen busaa sun akka wal norre godhamaa ture inni kunis akkaataa barbaadamu hin dhiyaanne jechuudha. Yeroo kanattis biiroon fayyaa Oromiyaadhaa tatamsa'ina dhukkuba busaa naannicha weerara kana ittisuu fi to'achuudhaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa jiraachuudhaas itti aanaan itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaa ibseeti jira. Yeroo ammaa kana hojjettoonni eksteenshinii fayyaa keenya ogeessonni fayyaa keenya buufata fayyaa keessa jiran hawaasatti gadi bu'anii hawaasni qaamni isaa ho'insa dabale hunda isaa qorannoon gaggeeffamee nama bookee busaa irratti argame achumatti battala irratti yaaliin kennamaa jira jechuudha. Ji'oota sadeen darban kana keessatti namni 131,511 sun dhaabbata fayyaa dhufaniiti yaalii gaggeeffamaa jira jechuudha. Sadarkaa keellaa fayyaa irraa qabeetu hojjettoonni eksteenshinii fayyaa keenya sadarkaa keellaa fayyaatti nama dhibee kanaan qabame qoricha qaban waan ta'eef achumatti qoratanii nama irratti argameef yaaliin kennanii humna isaaniitti ol warra ta'eef immoo gara buufata fayyaatti erganii buufataalee fayyaa keenya sun bakka hundatti leenjii kennee fi ogeessonni keenya qophii ta'anii yaalii sadarkaa buufata fayyaattis kennanii isaa ol ta'eetu immoo yaalii addaa kan barbaadan gara hospitaalota naannoo isaaniitti leenjii godhanii tajaajilli yaaliitis kennamaa jira. Dhiyeessiin qorichaa kanaaf barbaadamu yeroo ammaa kanatti gahaa jira jechuudha. Naannoo keenya keessattis dhaabbilee fayyaa keenya keessattis. Weerarri dhukkuba busaadhaa naannoo Oromiyaa mudate kanaanis lubbuun lammiiwwanii dabartee jiraachuudhaas itti aanaan itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaa Abarraa Botoree Afgaaffii VOA wajjin taasisaniin himeeti jira. Lubbuun darbe jira.
dhugaa dubbachuudhaaf amma danda'amaa ta'etti to'achuudhaaf yaaliin godhamee tureeraa garuu hawaasa irraa dafanii mallattoo dhibee busaa sun akkuma irratti argameen dafamee gara dhaabbilee fayyaa deemurraa dhabuurraa kan ka'e akkasumas immoo iddoo tokko tokko irratti aksesibiliitiin dhaabbilee fayyaa sababa keessattuu nageenyatti wal qabatee ga'uu dhabuurraa kan ka'e lubbuun namoota darbee jira jechuudha dhibee kanarra qabnu 37 furmaata tokko faana keessa. Yeroo kanattis biiroon fayyaa Oromiyaadhaa tatamsa'ina dhukkuba busaa naannicha weerara kana ittisuu fi to'achuudhaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa jiraachuudhaas itti aanaan itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaa ibseeti jira. Nageenyaa jiru amma danda'amaa ta'etti keessattuu rabsawwan meeshaalee isaa kanaan wal qabatee jiru iddoo fannoon diimaa jirutti fannoo diimaa fayyadamaa akkasumas immoo paartinaroota adda addaan akka UNICEF isaanis fayyadamaa akka dhiyeessiin kun ga'u gochaa jirra. Dabalataan immoo Mobile Health and Nutrition Team kan jedhamu jira. Isaan kana hundeessinee iddoo rakkoon nageenyaa jiru san amma danda'amaa ta'etti hawaasuma keessaa qindeessinee hojii kana akka hojjetan gochaa jirra jechuudha. Orienteeshinii gabaabaa kennineef. Naannoo Oromiyaadhaa iddoowwan rakkoon nageenyaa jiruttis lammiiwwan weerara dhukkuba buseedhaa naannicha mudate kanaan akka miidhamneef biiroon fayyaa Oromiyaadhaa xiyyeeffannoo olaanaa kenneef hojjechaa jiraachuunis kan himame yoo ta'u hawaasni naannichaatis ammoo if dagachuu keessaa dammaqee gorsaa ogeeyyii fayyaa qixa sirriitiin hojiirra oolchuu akka qabu biirichi dhaameeti jira. Lammiileen Itoophiyaa xurreewwan toora Tiwiiteraa Itoophiyaa waraanaaf badhaadheessan jedhamanii cufaman yeroo kanatti akka banamaniif gaafachuuf akka jiran ibsamee jira. Gabaasa boruma shiqindeesse Asaantii Mohammad akka taanutti dhiyeessiti. Kaampaaniin Tiwiitaraa ammatti fayyadamtoota miliyoona 330 ol qaba. Baatii eeblaa keessa kaampaaniin kun dureessa addunyaa kan ta'e Elon Musk kan hordoftoota 110 ol qabutti gurgurameera. Dhiyoo kana immoo walharkaa fuudhiinsi tolfamuun kubbaaniyyaa marsaa hawaasaa namoonni bebbeekamoon yaada isaanii irratti qooddatan kun harka nama dhuunfaa seeneera. Marsaan miidiyaa hawaasaa Tiwiitar xurreewwan fuula Tiwiitaraa kan lammiilee Itoophiyaa fi michoota Itoophiyaa lola kaaba Itoophiyaa keessatti deeggarsaaf dhaadheessa tolchan jedhee yeroo waraanni ho'ee gara jiddugala biyyaatti dhiyaate san cufee akka ture ni yaadatama. Akkaawuntiiwwan cufaman sun dhiibbaa biyyoota lixaa kan balaaleffataniif lola kaaba Itoophiyaa keessatti gama tokko goruun deeggarsaa fi duula kan waaman ta'uu kaampaaniin Tiwiitaraa gaafas addeessee ture. Fakkeenyaaf fuulli Defend Ethiopia Task Force Europe No More jedhuuf fuulli namoota dhuunfaa akka Nabi Asfaaw jedhamanii faatti warra cufaman keessaa muraasa. Gaazexeessituu Hermellaa Aragaawii tan sochii No More jedhamu adda durummaadhaan gaggeessaa turte akkaawuntiiwwan Tiwiitaraa kunneen yakka tokko malee dhugaa dubbachuu isaaniitiin dhorkaman waan ta'eef akka deebi'anii banaman sochii biraa qindeessuuf akka deemtu tajaajilli oduu Itoophiyaa sagantaa afaan Amaaraan maxxansuun qoodeera. Miseensonni hawaasa diiyaaspooraa Itoophiyaas tarkaanfiin kun sagalee Itoophiyaa ukkaamsuu fi daangeessuuf akka ta'e hubanna jechuun hiriira mormii gaggeessuuf deemu jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa kun gabaasa isaa keessatti ibseera. Akka gabaasa kanaatti yoo ta'e lammiileen Itoophiyaa Ameerikaa jiraatanii fi michoonni Itoophiyaa irra deddeebiin waajjira muummee Tiwiitaraa Saan Firaansiskoo jirutti hiriira bahuun murtee kaampaanichaa mormaa turanis jedhameera. Dureeyyoota addunyaa keessaa tokko kan ta'e abbaan qabeenyaa Elon Musk immoo kaampaanicha doolaara Itoophiyaa biliyoona 44 amma harkatti galfataniiru. Abbaan qabeenyaa kun kaampaaniin kun dirree lammiileen addunyaa yaada isaanii bilisaan irratti facaasan akka tolchan waadaa galaniiru. Akkuma kaampaanicha bitaniin Elon Musk The Bird is Freed jechuun maxxansan. Maxxansaan abbaa qabeenyichaa kun akka waan marsaan kun amma bilisa ba'e jechuuti. Lammiileen addunyaa bilisaan irratti yaada isaanii ibsatu jechuudhaanis wal fakkaata. Dippiloomaatonni Awurooppaa tokko tokko yaada maxxansaa isaanii jalatti qoodaniin kun garuu Awurooppaa keessatti seera Awurooppaan qajeelfama jedhan. Duula kanarratti ergaawwan akka mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu kabajamuu qaba jechuun keessatti ni calaqqisus jedhameera. Kun immoo yaada abbaan kaampaanichaa kun kaampaanii kana bituuf yeroo socho'an kaasan keessaa ijoodha. Yaadni kamuu bilisaan socho'uun bu'uura sirna dimookiraasii akka ta'e hayyoonni damee kanaa irratti walii galu. Garuu yaadni balaafamoo ta'an kan fixiinsa sanyii yakka dhala namoomaa irratti raawwatamu jajan faallaa duudhaa dimookiraasiiti jechuun ogeeyyoonni kaasaa jiru. Kubbaaniyaan marsaa hawaasaa namoonni bebbeekamoo fi dureewwan biyyoota garaagaraa yaada isaanii gabaabinaan irratti qoodan kun garuu lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan ulaan cufame kun waan balleessee hin qabu jechuun akka banamuuf gaafatan garuu yaada kubbaaniyyichi kaasuu kana ni mormu. Ministeerri qonnaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni misooma indaastirii qaamolee fuuncaa sona bunaa irratti bobba'an tumsuuf waliigaltee walta'iinsaa mallatteessan. Waliigaltichas ministeera qonnaa obbo Umar Hussein fi Itoophiyaatti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbata misooma indaastirii Awuraaliyaa Paatiriziyaa Kaalaa biroo mallatteessanii jiru. Obbo Umar hanqinni faayinaansii hudhaa alergitoota dhiyeessitootaa fi oomishtoota bunaa ta'uu ibsanii
waliigalteen walta'iinsaa fi teeknikaa mallatteeffame kunis hanqina jiru akka furu eeranii jiru. Awuraaliyaa Paatiriziyaa Kaalaabroo gama isaaniitiin qaamolee investimentii bunaa irratti bobba'an deeggaruuf waliigaltee kan tumsuudha jedhanii jiru. Daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa Dr. Addunyaa Dabalaa piroojeektichi sodaa investimentii damee bunaa kan hir'isu yoo ta'u baay'ina qulqullinaa fi gatii bunaa fooyyessuuf dhiyeessii liqii dhala gadaanaa waliin ga'uuf gahee olaanaa akka qabaatu ibsaniiru. Piroojeektichi oomishtoota dhiyeessitootaa fi alergitoota bunaa kan tumsuuf piroojeektichis mootummaa Xaaliyaan irraa deeggarsa yuuroo miliyoona 10 argameen kan geggeeffamu ta'uu ragaan ministeericha irraa argame ni mul'isa. Luiz Inacio Lula da Silva irra deebiidhaan pirezidaantii Biraazil 39ffaa ta'uudhaan filaman. Irra deebiin bulchaa biyyattii ta'uun kan filaman Lula da Silva sagalee lammiilee biyyattii miliyoona 60 ol argatanii aangootti deebi'anii jiru. Borumashi dabalata isaa qindeesseera. Biraazil filannoo waliigala biyyaalessaa pirezidaantiin biyyattii itti aanaan pirezidaantii koongireesiin biyyaalessaatii fi yaa'iin seera baastotaa kutaalee federeeshinii mara irraa walitti dhufanii itti filaman baatii onkololeessaa gaafa guyyaa lama bara faranjootaa 2022 gaggeesseetii turte. Bu'aan filannichaallee ammoo onkololeessa 30 ifoomeetii jira. Bu'aa filannichaatiin dura walitti bu'iinsi filannoo kanaan ka'e wal morkisiisaa ta'eetii ture. Pirezidaantiin duraanii biyyattii ka turan Silvaan ammoo filannicha sagalee dhiphaadhaan mo'achuun isaanii ardha ifoomeetii jira. Pirezidaantiin Biraazil 39ffaan eega sagalee caalmaatiin Bolsonaaroo injifataniin duuba yaada miidiyaaleef qoodaniin lammiileen Biraazil miliyoona 215 ta'an anaan buluuf deemu. Warra sagalee naaf kennan qofa doon taane warra sagalee naaf hin kenninillee bulchuuf deemaatii jira. Lammiileen Biraazil lama kan jirre yoo ta'u biyya tokkoo fi ammoo uummata tokko qabna. Nuti saba guddaadha jechuun yaada isaanii miidiyaaleef qoodanii jiru. Bulchiinsa Jair Bolsonaaroo jalatti lammiileen Biraazil 700 ka miliyoona tokkotti siqan weerara COVID-19tiin dhumanii ka turan yoo ta'u bara faranjoota 2003 kaas haga bara faranjoota 2011tti pirezidaantii Biraazil ta'uun tajaajilanii ka turan Lula da Silvaani yakka malamaltummaatiin shakkamanii mana hidhaa buufamaniitii turani. Amma ammoo filannoo biyyattii 39ffaa hirmaachuudhaan irra deebiidhaan pirezidaantii Biraazil ta'uudhaan filamaniitii jiru. Lula da Silvaan morkataa isaanii Jair Bolsonaaroo sagalee caalmaa 50.9 argachuudhaan kan mo'atan yoo ta'u Bolsonaaroo ammoo sagalee 49.1 ta'uudhaan sagalee caalmaatiin injifatamanii aangoo dhabanii jirani. Lammiileen Biraazil miliyoonaan lakkaa'aman kaardii filannoo isaanii jararachuuf walqixa hiraa ka turan yoo ta'u irra deebiidhaan bulchaa biyyattii ta'uudhaan ka filaman Lula da Silvaan sagalee lammiilee miliyoona 60 olii argatanii aangootti deebi'anii jiru. Lula da Silvaan yaada miidiyaaleef kennaniin biyya qoqqoodamtee fi rakkoo keessatti seente keessa jiraachuu nami kamuyyuu hin fedhu jechuudhaan nagaa fi tasgabbii lammiilee isaatii fi akka hojjetuuf jiran waadaa galaniitii jiru. Lula da Silvaan amma maanguddoo ganna 77 yoo ta'an bara bulchiinsa isaaniitti hiyyummaa hir'isuu irratti hojjechuun milkaa'aniitii turan. Filannoo bara 2018 biyyattiin gaggeessiteen ammoo Bolsonaaroon injifatee ka ittiin dabaretti isaan yakka malamaltummaatiin himatamanii mana hidhaa seenanii turan. Turtii waggaa tokkootii fi baatiiwwaniitiin duuba himannaan isaanii addaan cituudhaan mana hidhaatii ba'uun ammas irra deebiidhaan pirezidaantii biyyattii ta'uuf dorgomanii injifataniitii jiru. Boqonnaa haariyaa kanatti ammoo nagaa jaalalaa fi abdiin jiraachuu fi jirra jechuudhaan yaada lammiilee isaa onnachiisan miidiyaaleef qooduudhaan bulchaa biyyattii haarawaa ta'uudhaan irra deebiidhaan seenaa keessatti galmaa'uusaa mirkaneeffateetii jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo FIB irraa oduuwwan yeroo kanaatiif qindeeffannee isin biraan ga'aa turre xumurree jirra. Nu waliin turtanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. FIB'n qophiiwwan isaa itti ufanii jiran malli nu daawwadhaa isiniin jenna. Daani'eel Tasfaayitii yeroo gaarii qabaadha.